Furdina garmalee yookiin akkasuma immoo furdina garaa kalee namoonni kenna hedduun jechuudha. Sababa furdina shamarran keenya keessattuu kan biyya Arabaa hojjettu mana Arabaa hojjettu furdinaan baay'ee cinqamaa kan jiranii fi furdina qaama isaanii balleessu furdin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuune hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Ooroo jirra jirtu isiniin jedhu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma baratamee gaafatamee fi obboleeyyan kiyya ani borcii sirri qabaa waan borcii balleessu akkasuma mootu furdina hamaa kan nurraa dafee balleessu jettanii gaafii na gaafattanii farra qabadde isinii dhufee jira. Akkuma baratame warroonni subscribing godhiin subscribe gochuun maatii kootti dabalama akka yeroo hunda viidiyoon waan gaarii akkasuma qorsaa gorsaa keessattuu dhimma dubartii jechuudha wal qabate isiniif dhufu mallattoo bilbilaa oolta jettu sanirra kaadhaa isiniin jedha. Furdina jechuun dhugaa rabbii jechuudha bareedina keenya kan balleessuu fi akkasuma mootuyyuu adawii yookiin mootuyyuu qaama keenya jechuun ni danda'ama. Sababni isaas jechuudha yeroo tokko isin gaafii isinitti hafuu mala yeroo tokko Razaan waa'ee furdina barsiistaa yeroo tokko waa'ee qal'inaa jechuun keessaa waan hin oolle haa ta'u malee furdina akka ammasitti argitan suuradhaan kanneeniiti ani ka isiniin jedhaa jiru isa furdina kana karaa salphaa ta'een jechuudha qaama keenya kalee garaa akkasuma mootuyyuu cinaa gamanaa kanatti kan nuti bahu ofirraa haala salphaa ta'een balleessuu ni dandeenya. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma sitti argaa jirtan qullubbii fi loomii fayyadamne jechuudha. Qullubbiin faayidaa hedduu kan qabuu fi akkasuma cooma gubuu fi sammalee jechuudha coggaarraa akkasuma immoo dhukkuba sombaa dhukkuba tiruu dhukkuba cirracha kalee wantoota hedduun kan wal qabatanii fi cooma kan dhiqee nurraa baasu jechuudha. Loomii hin dhiyeeffannaa qullubbiillee hin dhiyeeffannaa cimmaaqii yookiin dhugaatii walumaa galatti mana keenya keessatti asiira ofii kennaa baafanna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ammas irra deebi'ee kan ani isinii himu barbaadu qullubbii loomii jechuun dhiifama of kolcha viitaamin C dha. Qullubbiileen akkasuma albuudota hedduun kan badhaadhee fi akkasuma mootuyyuu qorsa mana keenya keessatti waan hedduu irraa fayyadamuu dandeenyu. Loomiin qaama keenya bareechisuufis tahee akkasuma viitaaminii gahaa kan nu kennu akkaataan fayyadama isaa jechuudha. Cimmaaqii yoo fayyadamuu barbaadda yookiin cuunfaa akkasuma immoo dhugaatii asiira mana keessan keessa yoo godhachuu barbaadda loomii afurii dhiitanii qopheeffattanii loomii kana xixiqqeessinee mummurra jechuudha. Qullubbii ammoo akkuma reef argitan kana quncifannee dhiqannee mataa firii sadii jechuudha. Mataa sadii firii osoo hin ta'in har'a kan fayyadamnu mataa sadii dhugaatii kan hanga guyyaa lama kan dhuynu hojjetanna jechuudha. Walumaa galatti dhugaatii liitira tokko qopheeffannee firiijii keenya kaannee yoo barbaanne ala kaannee achi dhuyna jechuudha. Sababni isaas jechuu yeroo hunda godhuun waan nama hoffisiisuu fi yookiin nama hifachiisuu fi haala amma argitan kanaan loomii keenya kukkutannee karaa salphaa taheen geessinee walitti kan deebinu tahaa hangasitti turtii gaarii na wajjin waan hojjedhu laala. Akkuma argitan kana kunoo loomii karaa xixiqqaa taheen akkanatti mummurree yookiin kukkunnee geessine amma mootuyyuu karaa sadarkaa yookiin ammoo qabxii isa itti aanutti kan dabarru taha maal goona distii qopheeffanna jechuudha. Distii yookiin ammoo makrajii waan barbaadan haa ta'u waan mana keessan keessatti waa itti danfifattan waan qulqulluu tahee itti naqannee jechuudha. Haala salphaa tahee booda saniifinne kan itti naqannu taha haa ta'u malee asirratti jechuudha kan isinii ibsuu barbaadu daqiiqaa meeqa danfisa warri jettanii fi daqiiqaan 10 jiddu galeessa daqiiqaa 10 daqiiqaa 8 jechuudha. Walumaa galatti qullubbii kukutuufillee hin deeminaa yookiin mummuruuf mataa sadii jechuun firii hedduu kan qabudha. Mataa sadii quncifnee qoloqqollee quncifnee dhiinee booda sanii haala margitan kanaanii loomii kukkunnee erga geessinee walitti naynee biddarra kaahanna jechuudha. Bishaan keenya hangamitti nayna kan jettaniif burcuqqoota akka lama sadii afurii shanii jaha
Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya burcuqqoo bishaan burcuqqoo jaha itti naqannee ibiddarra keennee danfifna haala amma argitan kanaan jechuudha. Burcuqqoon afurii liitira tokko yoo danfee jedhee tarii liitira tokkoo fi burcuqqoo tokko kan nu ta'u ta'a. Burcuqqoo afurii liitira tokko haa ta'u malee nu burcuqqoo jaha kan itti safarre jechuudha. Bishaan yoo danfe hir'atuu mala haala kanaan danfifnee ammas ammoo baala kaleessa kaleef isin barsiisan yookiin viidiyoo hojjedhe bugduuneessa kan jennu dhiqannee qopheeffannee hunda isaa jechuudha. Maal goona amma erga danfee jedhee OA isaa kana keessa keenya isa waliin hin danfisnu jechuudha. Bugduunis akkuma kaleessa isin barsiisetti cirracha kalee baay'isee balleessuu fi akkasuma mootuyyuu kalee keenya qulqulleessuuf sammalee furdina hir'isuuf akkasuma mootuyyuu balfaa keessa keenya jiru coomaa fi wantoota garaagaraatiin kan saaxilamnee fi akkasuma kan nurra jiru kan nu keessaa balleessuu jechuudha. Akkuma asitti argitan kana yoo barbaadan walitti hiitanii yoo barbaadan ammoo walitti hidhuu dhiisuu dandeettanii. Ani madaamiin tiyyaa yeroo furdattu haala kanaan kan mana keessatti dhugaatii kana yookiin asiira kana hojjannee haala kanaan dhuudi jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota kiyya dhugaa rabbii warroonni yeroo gabaabaa keessatti akka burciin irraa hir'atu barbaadaa jettanii haala kanaan fayyadamuu ni dandeettanii fuutanii keessa keettan jechuudha. Erga keessa keettanii daqiiqaa 10 haala kanaan erga ture itti baha boodasanii dhimbiibbaa qopheeffannee kan dhimbiibnu jechuudha. Haala amma argitan kana daqiiqaa 10 yookiin ammoo tuyyuu daqiiqaa 8 illee walumaa galatti itti bahuu qaba jechuudha. Inni kun walitti bahee boodasanii ammoo tuyyuu maashaallah isiniin jechuu danda'a. Asirratti kan isiniin jedhu dhugaatii kana yookiin asiira kana sukkaara itti goonaa namni tokko tokko nutti hin tole jetta. Sukkaara jechuun furdinaaf rakkoo guddaa kan qabuu fi saffisaan akka furdanuu fi akkasuma borciin garaan kaleen akka nutti bahuu fi akkasuma ammoo foon harba jalatti akka nu bahu nu gargaara. Eegas dhimbiibbaa keenya dhiyeeffannee dhimbiibanna jechuudha. Amma dhugaatii keenya firiijii keenya akkamitti akka fayyadamnu walumaan haa ilaallu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hangamitti narraa fixa kan jettanii fi yoo akkanatti fayyadamtanii nyaata keessan irra caalaa nyaata isaa tartiiba yookiin ammoo tuyyuu sagantaa baafannee dabareedhaan nyaata keenya eeggannee nyaachuudha. Laaqanni dirqama, cireen dirqama, laaqanni dirqama. Nyaanni galgalaallee waan haphii ta'e yookiin ammoo waan isinitti hin ulfaanne nyaachuun dirqama isinirratti. Kanaaf warra furdina hir'isuu barbaadan cireen keessan dirqama ciree quuftanii nyaachuu qabdanii itti aansitanii laaqana keessanis nyaachuu qabdanii itti aansitanii ammoo tuyyuu nyaata keessan galgala waanuma lallaafaa yookiin ammoo tuyyuu garatti isin ulfaanne nyaattanii sa'a osoo ribaaf hin kalaayin dura sa'a 2 nyaattanii isa dhugaatii kana kan dhuyidan jechuudha. Guyyaatti al 3 dhuyidanii gizee 3 walumaa galatti yeroo 3 ganama akka hirribaa kaatanii garaa qullattiin dhuydanii laaqan osoo nyaatiin garaa qullattiin dhuydanii akkasuma hirriba booda kan dhuydan jechuudha. Gizee 3 dhuydanii inshaallahu ta'ala akkuma argitan waan akkanaatti haa ta'u akkasuma haayilaandii haa ta'u jookii haa ta'u waan barbaadanitti naqattanii liitira tokko olis tahee liitira tokko gadis tahee guyyaa 3 isin fayyada jechuudha. Achi booda hangamitti jijjiirama kan jedhuu fi tarii guyyaa 15 keessa jijjiiramanii argitanii haa ta'u malee daftanii hin hir'attanii nyaata dhiiftanii ofii miidhuu qabdanii akkaataa isinitti hime kanaan nyaattanii jidduutti akka nyaata haga dura nyaatanirraa hir'isuu akkasuma mootuyyuu nyaata keessan hanga takka xiqqeessu jechuudha. Yoo dura akka fakkeenyaatti isinii kaaya buddeena tokko nyaattanii buddeena walakkaa fi akkasuma immoo walakkaa irra hir'isaa deemuu jechuudha. Yoo dura ruuzaa maankaa yookiin cilfaa lamaa kan nyaattan tahe cilfaa tokkoo fi walakkatti gadi hir'isu akkasuma booda adeemsa keessa cilfaa tokkotti deebisu nyaata sirriitti nyaachuun barbaachisaadha gahee furdinaa keessatti. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuti subscribe like share gochuun turtii gaarii fayyaan faaya Oromootiyya horaa bulaa isiniin jedha. Lakkoofsa koo fuutanii telegiraamawwan barbaadan gaafachuun dagatina.